he tells us, Inna rabbaka huwa a'lam. Allah knows better who's guided and who's misguided. isa kamtu qajeelaa fi isa kamtu jallataa rabbitu beeka jedhe tarii ati jaallaltee namni kun qajeelaa ta'uu noolu kun ammoo jallataa ta'uu noolu jechuu dandeessa rabbi garuu nama kamtu qajeelaa fi isa kamtu jallataa akka ta'e anaatu beeka siin jechuutti jira qalbii nama sanii keessa waatu deddeemaa jira ta'a mucayyoon tun hijaaba uffataan jirtu isiin tun muslima ta'uu isiitu namaa fi munni ulfaata jechuu dandeessa garuu qalbii isii keessa jeequmsaatu jira ta'a qalbiin isii gara rabbii deebi'aa jirti isiin gara rabbii dhiyaataa jirti ta'a isiin keessaan gara rabbii deebi'aa jirti ta'a namni biraa garuu gubbaa isaa yoo laalan muslima haqaa fakkaachuu danda'a seenaa ajaa'ibaa takkaan isinitti himuu barbaada garuu isinitti himuun dura bishaan xiqqoo dhuguun qaba Last Ramadan, actually 2 Ramadans ago, I was in Texas. After Taraweeh, you get a little. seenaan kun seenaa dhugaati seenaan kun ramadaana waggaa lamaa dura irratti mudate yeroo sanitti an magaalaa Texas keessa ture Taraweeh eega salaataniin booda xinnoo isii beela'uun ni jiraata Texas keessa immoo reestoraantoonni lama banaadha halkan walakkaan reestooraantii kana lameen keessaa tokko dhayine nama hedduu taanee bakka san teenyee irbaata nyaachuutti jirra teessoo nutti aanee jirurra shamarran lamaatu jira uffannaan isaanii wayita ilaalamu uffannaa muslimaatii miti kanaafuu jarri tun muslima jennee yaaduu hin dandeenye teessoon isaan irra ta'an nutti dhiyoo waan jiruuf waan isaan dubbatanii dhageenya isiin takka an haalaan of jibbutti jira waggoota hedduuf hin salaan jette isiin lammataatis anis akkasuma ramadaana waan ta'eef dhaquu qabna konkolaataan kiyya keessa hijaabni ni jiran fakkaata jette kun haasoo isaan lamaan jidduutti godhamaa jirudha anis lafee takkaan corataa ture garuu dubbii isaanii dhageeffachuuf afaanuma banee hafe shamarran tunniin soorata nyaataa jiran san osoo hin geessin ka'anii ba'an ramadaana waan ta'eef masjiidichi banaa ta'uu danda'a yaada jiru qabanna fakkaata masjiidni kun eessa bira akka jiru waan yaadadhun sa'u an waa'ee isaanii uumaan beeku waan cufa rabbiitu beeka tarii shamarran tunniin wudu'a godhuu danda'uu fi danda'uu dhabuu isaanii hin beeku tarii faatihaa booda suuraan biraa kan qaraamu jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaanii an hin beeku ishaayin rakaa meeqa akka qabu beekuu isaaniitis an hin beeku haa ta'u malee tarii salaan isaanii kun salaata nama haafiza qur'aanaa ta'ee halkan guutuu salaataa buluu garuu kan qalbiin isaa bakka biraa jiru caalaa rabbi biratti sadarkaa qabaachuutu mala namoota naa argaaf jecha sagalee isaanii ol kaasanii salaatantu jira gubbaa laallee keessa namaa murteessuu hin dandeenye nuti waan alaan jiru qofa argina kanaafuu akkaataan nuti namoota gara islaamummaa itti yaamuu qabnuun jijjiiramuu qaba miirri keenya kan waa ittiin murteessinu jijjiiramuu qaba nuti namoota akkaan abdii kutachiisutti jirra jannata seenuun isaan irratti haalaan ulfaata akka ta'e isaanitti fakkeessutti jirra rakkoon duraa kan akka hubattan barbaadu isa kana haalli kun abdiin namoonni jannataaf qaban akka badu taasisa kanaafuu dubbii waa'ee jireenya du'aan boodaa dhaga'uun fedhan namoonni hedduun ani imaanni kiyya laafaa waan ta'eef abadan jannata seenuu hin danda'u ja'anii akka amanan goonee jirra rakkoon lammaffaan nuti qabnu ammoo islaamummaaf beekumsi haalaan guddaa ta'e ni barbaachisa yaada jedhu namoota keessatti facaasuudha fiqii hedduu barachuun aqiidaa hedduu beekuun seenaa islaamummaa haalaan beekuun arabiffa sirritti danda'uun tafsiira hedduu beekuun waan hedduu sirritti beekuun ulamaa'ota hedduu beekuun kitaabban isaanii hunda dubbisuun maqaa isaanii hunda beekuun viidiyoolee yuutuubii irra jiran kumaatamaan lakkaa'aman hunda laaluun dirqama yaada jedhu isaanii qoodaa jirrata tarii eega wantoota kanneen beeytanii barumsarraa argattaniin booda qofa jannata seentan dubbii jettu akka amanan taasisaa jirra wayita kana namoonni akkam ta'u namoonni haalaan sodaatu waan hedduun barachuu qaba anammoo wantoota kanneen hunda godhuu hin danda'u haga baradhutti ammoo homaa dalaguu hin danda'u sodaa jedhuun akka qabaman taasisaa jirra wanta akka isinaa gaafadhu wanta seeraan akka xiinxaltaniin barbaada seenaa haalaan bareedaa tokkotu quraana keessa jira seenaa dargaggoota goda keessaati seenaa kana beeytu rabbi waa'ee dargaggoota kanneenii akka nuu himetti eega Iisaan alayhi salaam gara samii ol baheen booda akkasumas dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dura namoota jiraatanidha akka seenaan irraa amanamaa tokko galmeessetti yeroon isaan goda keessa turan takkaahuu yeroon isaan soorata barbaacha goda keessaa bahan dhaloota nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waggaa 100 yookaan 120 durseeti kanaafuu yeroon isaanii kun yeroo nabi Muhammaditti haalaan dhiyoodha sallallahu alayhi wasallam dargaggoonni kunniin yeroo nabiyyiin tokkollee hin jirretti jiraataa turan jarri kun magaalaa muslimni tokkollee hin jirre keessa jiraatan isaan qofaatu warra dhugaan rabbitti amane namni isaaniin ala jiru mushrika dargaggoonni kunniin hayyuudhaa miti sheekha isaan barsiisan qaban
waraqaa ragaa yookaan ijaazaan qaban waan takka illee hin argan. Wanti isaan beekan rabbiin ala qaama biraa gabbaruu akka hin qabne qofa. Wanti isaan beekan kanuma qofa. Beekumsa biraan qaban waan biraan beekan. Garuu qabxii tana laala. Ulamaa'iin islaamaa gurguddoon isaan booda dhufan warri tafsiira qur'aanaa haalaan baratan umrii isaanii guutuu waa'ee dargaggoota laa ilaaha illallah malee waan biraa hin beekne kana barachaa akkasumas barreessaa turan. Har'aas seenaan isaanii barreeffamutti jira. Dargaggoonni ilmii takka illee hin qabne sunniin ulamaa'ii islaamaatiif jeeyinoota jajjaboodha. Manguddoonni areedaa irrii qaban umrii isaanii guutuu mana kitaabaa islaamaa keessatti seenaa dargaggoota kanneenii qorataa turan. Mee waan kana sirriitti xiinxalaa. Nuutu waa hunda walxaxaa akka ta'u godhaa jira. Nuutu rakkoo hedduu umaara. Namoota irraa waan hedduu eegaa jira. Wanti waa hunda dura ilma namaa irraa barbaadamu rabbiin isaanii eenyu akka ta'u beekuudha. Kun waan gahaadha. Kana booda imala isaanii suuta akka jalqabaman haa taasifnu. Yoo barumsa hedduu baratte amna san hedduu deemtee jirte jechuudha. Namni barachuu irratti jabaa hin taane ammoo sunis rakkoon qabu. Deemsuma san irraa duubatti harkifate jechuudha. Garuu ikhlaasaan namoonni sunniin hedduu isin caaluu danda'u. Nama afaan arabaa hedduu beeku garuu sababa beekumsa isaa saniif kan of tuule hedduutu jira. Gariin ammoo warri afaan arabaa jecha takka hin beekne jiraachuu danda'u. Wayita faatiyaa qara'an faatiyaa tajwiidaan hin qara'an. Namoonni faatiyaa akkanatti qara'an ni jiru. And yet their Fatiha is dearer to Allah than the best qari. Garuu faatiyaan isaanii faatiyaa warra tajwiidaan qara'u kan garii isaanii ni caala. Rabbi biratti jaalatamaa ta'uu danda'a. Wanti akkanaa ni jiraata. Namni tokko natti dhufee yaa obboleessa kiyya ana arrabni kiyya walidha. Wayitan faatiyaa qara'uus hedduun rakkadha. Salaanni kiyya fudhatama qabaa? Naan jedhe. Anis na dhaga'i Rasuulli sallallahu alaihi wasallam azana Bilaal ni jaalatu. Garuu Bilaal qubee shiin jechuun danda'u. Kanaaf ashhadu an laa ilaaha illallah jaa ture. Garuu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan kana ni jaalatuun je'een. Arraan tana namni tokko osoo gara maayikii dhiyaate ashhadu an laa ilaaha illallah je'e. Namoonni ammoo aboo nama kana gadi buusaa. Azaan isaa kun fudhataman qabu. Sababa isaatiin salaata guutuu irra nu deebisiisuu feetanii ja'an. Kun waajiba ta'uu fi ta'uu dhabuu isaatuun beekan. Wantoota akkanaa irratti jeeyinoomne qabanii nu dadhaban. Garuu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Bilaal rakkina qubee akka qabu osoo beekanii jaalalaan isaa afeeran. Arraan tana tajwiidni meeqa keenya irratti rakkoo ta'eera. Tajwiidan beeytu akkamitti salaat jannata akkamitti seenuuf deemta. Tajwiida gunnaa fi qalqalaa osoo hin beekin akkamitti jannata seenta. Janna. Kun waan nuti ofirraa uumne akka waan rabbii wantoota biroo caala dhimmoota kanarraa nu gaafatutti ulfeessinee ilaalla. Wanti hundi guutuun guututti akka barbaadamutti dalagamuu qaba yaada je'uun karaa islaamummaa haalaan namatti ulfeessutti jira. Wanti beekuu qabnu tajwiidni barbaachisaadha. Garuu rakkoon jiru maal akka ta'e beeytu wayita waan tokko humnaan sirreessuuf cinqamtan rakkootu uumama. Wayita namni tokko bismillah jedhu lakki akkasii miti bismillah je'i jennee sirreessina. Waan kana ji'a 9 daleeydee amma akkamitti bismillah jechuu dadhabde jennaan. Waan akkanaa waliin rakkoo guddaatu jira. Waan sahaboonni xiyyeeffannaa ittiin kennin humnaan dalaguuf jecha rakkoo hamaa keessa of naqutti jirra. Isaan namootatti jajjabeessaa hin turre. Namootaaf laaffisaa turan. And he asked the guy to read it. He goes, Al-Musriqeen. Al-Mushrikeen, Al-Musriqeen, Al-Mushrikeen, Al-Musriqeen, Al-Mushrikeen, Al-Musriqeen. The Sahabi says, you just memorize.